gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isiniif dhiyeessa. Attamurtan Waaqayyoo nu gargaaree Waaqayyoo dhageessas nu dabarsee torban darbees nu eegee akkuma beeknu egaa torbanni darbee torbanii cinqii ture. Waaqayyo garuu kadhata waldaa kiristaanaa dhaga'eera. Mee warri dhaga'eeratti ameen jedha. Waaqayyo namni hundumtuu kadhateera jedheen amanaa. Waaqayyo kadhata keenya dhaga'ee filannoon akka biyyaatti geggeeffame nagaan xumurameera. Isaafis Waaqayyo ammayyuu nagaa nuuf haa godhu. Waldaan kiristaanaa hojiin ishee inni guddaa sura kana Waaqayyoon kadhatti lubbuun akka hin banne dhiiga akka hin dhangalaaneef. Itti aansuudhaan immoo ji'a ja'atu hin taane caalee rayyoonatti fakkaata keessi kana dhufee erguma lubate gara ji'a 8-9 taa'eera waan ta'eef yeroo sana akka kana bal'attanii mini kana qofa natti fakkaata. Amma garuu Waaqayyo isin bal'isee dudduubatti isin bal'isee waajjira ijaarrattanii rehoobootiin taatanii waan hin argeef Waaqayyo ulfina argatu. Waaqayyo isin gargaaree isinis Waaqayyoon gargaartanii kun hundumtuu nu ta'eera waan ta'eef namicha tottan bulte baabaluu innaan Waaqayyos na gargaaree anis Waaqayyoon gargaaree nagaattan bule deedan maalattamii innaanii Waaqayyo riba naa kennee halkan guutuu na eegee ani immoo balbalaan maskootiin cufadhe deedan. Kanaaf balbalaan maskootii Waaqayyo nuuf hin cufu sunumatu cufata waan ta'eef Waaqayyo isin gargaaree isinis Waaqayyoon gargaartanii hojii guddaarra waan jirtaniif galanni isaaf haa ta'u. Luba keenya immoo wajjin waldaa tokko keessa ture. Ammas waldaa tokko keessa jira. Waldaa Maqaan Yesuus keessa garuu waldaa amantoota Oromoo Finfinnee keessatti wajjin turre. Egaa Waaqayyo hojiidhaaf isaaniin gara iddoo kanaatti fideera. Iddoo dhufan kanatti achittis hojii akkasiitiin hojjeteera Waaqayyo. Lafti waldaan birrii miliyoonii 10 akka bitamuuf waldaan amma keessatti waaqeffannu Waaqayyo karaa isaanii tokko waan hojjetee fi asitti sitti fufaa waan jiruuf egaa darbanii hojii akkasii hojjetu jechuudha isaanii mee galateeffadhaa mee waa isaanii ibsaa Waaqayyo. Taanee dhaabannee Waaqayyoon kadhannu. Warri hiixachuu barbaaddanis hiixadhaa, warri hamuummachuu barbaaddanis hamuummadhaa. Warri kootii keessan sanisii keessan sirreeffachuu barbaaddanis sirreeffadhaa. Fataa'edha wanti tokko inni jiru mana Waaqayyoo keessa birmadummaa jira. Birmadummaa maan Waaqayyoon waaqessinaa. Waaqa sararaan nu ga'eef maallannaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi dachaana ta'uun galanni isaa bara namoo ulfinni isaa bara namoo ulfinni isaa. Mee Waaqa sararaan nu ga'eef Waaqa sararaan nu ga'eef maallannaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi dachaana ta'uun galanni isaa bara namoo ulfinni isaa bara namoo ulfinni isaa. Mee harka keessa diriirsaati. Waaqa sararaan nu ga'eef maallannaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi elelleedhaan galata galchinaa dachaana ta'uun galanni isaa bara namoo ulfinni isaa bara namoo ulfinni isaa. Ammayyuu Waaqa sararaan nu ga'eef Waaqa sararaan nu ga'eef maallannaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi dachaana ta'uun galanni isaa bara namoo ulfinni isaa. Hallelujah. Mee galateeffadhu Waaqa ishee sarraa sige. Waaqa sararaan nu ga'eef maallannaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi elelleedhaan galata galchinaa fi
Dachana ta'u Amin Namo bara ulfinnisa bara isa duma Waaqa sarraan nu ga'eef Waaqa sarraan nu ga'eef Hallelujah Amen 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 Galanni siifata ulfinni siifata kabaji siifata sodaatamuun siifata waaqeffamuun siifata shubbisuun siifata edelleen siifata siifta 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 kanaanuliyyuu siifta kanati goote wajjin kun ol biran qabamu Ana hojjette wajjin kun ol biran qabamu as keessa namatti hin gargaariin hin jiru yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u si haa galatu si haa galatu naaf gooteetta hoo bara baraan si galateeffadhaa jedhe garbichi kee yaa Waaqayyo nuyi warratti gooteefiidha galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo kadhata nu si kadhanne dhageesse ulfaadhu nu deebiste ulfaadhu gidduu gali jenne gidduu galtee ulfaadhu dhiigni dhangala'ee lubbuun hin badiin jenne nu dhageesse xixinnayyoota kana dhageesse cubbamoota kana dhageesse sodaa ture yaaddoo ture dabarsite yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u iyyi waldaa kiristaanaa dura keetti waan dhaga'ameef ulfaadhu waldaa kanas waan guddisteef waan bal'ifteef ulfaadhu amma ganama kana immoo ammas sagalee kee nutti dubbadhu nu barsiisi isa kan keetii nutti haasa'i jalqabne hamma xumurrutti nu wajjiniin ta'i wanti asitti ta'u ulfinni isaa walitti qabamee kan kee haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen dura kutaa sadanuu har'a nuuf kenname irrattanii walitti qabee sagalee Waaqayyoo gabaabsee dubbachuu yaada guyyaan irraa guyyaatti irbaata gooftaattis dhiyaannu waan ta'eef kutaa sadanuu isaa yommuu ilaaltanii waa'ee hojii hafuura qulqulluu argitu waa'ee hojii hafuura qulqulluu hafuurri qulqulluun wanta inni hojjetu inni tokkoffaa wanta inni Saa'ol mooticha keessatti hojjete argina hafuurri qulqulluun Saa'ol mooticha keessatti maal akka hojjete hafuurri qulqulluun mootii isa ta'u eenyu haa ta'u nama isaaf of kenne keessatti hojjeta mootii isa ta'u eenyu iyyuu haa ta'u namni isaaf of laannaan hafuurri qulqulluun inni Waaqayyoodha wanta ta'eef jireenya namaa keessatti hojjeta inni harree barbaada ba'e Israa'el mootii barbaada Waaqayyo immoo nama barbaadatu warra kana kan argatu inni harree abbaasaa barbaada Israa'el mootii barbaada Waaqayyo immoo nama mootii ta'u barbaadatu hin argate gaa yommuu sanatti Saamu'eel hin dibee hin dhungate namni dibamaan nama dibamaa dhawaate nama Waaqayyo namaaf kenneef ulfina kennuun gaarii dhungatee milikkita sarratti ta'u itti dubbate hojii hafuura qulqulluun nama kana keessatti godhechi argina macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 10 yommuu ilaalu lammaffaa hojii hafuurri qulqulluun yommuu Yesuus Kiristoos cuuphame wanta inni hojjete argina iddoo sanatti immoo gaafa Yesuus cuuphame hafuurri qulqulluun wanta inni hojjete waaqni hin baname bifa gugeen dhufee irra bu'ee hafuurri qulqulluun sagalee hin dhaga'a sadan tokkummaan iddoo isaanitti mul'atanidha kutaan sun immoo kutaa dhoksaa gadi fagoof keessaa qabudha Yesuus yommuu kadhate immoo waa sadiitu ta'e hin kadhatee samii bana nama kadhatuuf yeroo hundumaa samiitu bana kottaa eebba kananis deebisaa Waaqayyo hafuura kadhataa isin irratti dhangalaasa namni kadhatu samii banamaa argata ulaa banamaa argata yommuu inni kadhatu samii banan hafuurri qulqulluun bifa gugeen dhufe irra buufatu kana duwwaanichi
sagaleetu moo waaqarraa dhagaan ilma koo kanan jaalladhu yaadi koo isaan kan raawwatamu kan jedhu sagaleetu dhagaan ishee sadaffaa irrattan xinnoo xiyyeeffachuu barbaada arra hojii hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa keessatti hojjetu argina sirratti moo hojii hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa keessatti hojjetu torban darbee akkuma beektanii guyyaa 50ffaa ture kutaan torban darbee guyyaa 50ffaa guyyaatti hafuurri qulqulluun bu'e Pentecoste se jedhan jechuudha. Enteen kanarraa guutuu wangeelaa duwwaa miti. Pentecoste jedhanii namoonni haasa'anii guyyaatti hafuurri qulqulluun bu'eedha. Torban darbe kutaan ture. Kutaan guyyaa irraa immoo waa'ee kennaa hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa yookaan kiristaanota keessatti attamitti akka inni itti dhimma ba'uu qabnu nu barsiisa. Kennaa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaaf kenna. Yeroo gabaabaan fudha. Kennaa hafuurri qulqulluun inni bu'e. Barri kun bara hafuura qulqulluu jedhama. Yesuus dhufe deemeera. Hafuura kun isin biratti dhiiseera. Barri kun bara hafuura qulqulluuti. Kennaa hafuurri qulqulluun waldaa kiristaanaa keessatti kiristaanota gidduutti attamitti akka inni hojjetuti waliin ilaallamee isa kana nu barsiisa. Firoota koo waldaa amantootaa keessatti wanti hundinuu akka tolutti sibiilaan ta'uu qaba. Waldaa kiristaanaa keessatti waldaa amantootaa keessatti wanti hundinuu akka tolutti sibiilaan sirnaan seeraan ta'uu qaba. Maaliif waldaa kiristaanaa keessatti seerri barbaachisa? Amma egaa waldaa makaana Yesuusiin yeroo baay'ee bakkee kanaas hin dhageenya dargaggoonnis wal deemaan qarreen kunis maal jedhu seera baay'iftu. Seera jettu seera kana macaafuma qulqulluu keessa jira. Sirni maaliif barbaachise? Seerri maaliif barbaachise? Tokkoffaa waan lamanis ni tumu. Maaliif barbaachise? Wanti waldaa keessatti ta'u akka toluuf barbaachise. Sirni seeraan toora qabatee waa deemuu maaliif barbaachisa? Wanti waldaa keessatti ta'u mana Waaqayyoo keessatti ta'u akka toluuf, akka bareeduuf, akka miidhaguuf barbaachisa seera. Lammaffaa maaliif barbaachise seera? Sirni maaliif barbaachise? Waaqayyo nuyi waaqessinu waaqa nagaati. Waaqa nagaati malee waaqa sibrii hin qabne miti. Kun wangeela. Waaqni nu waaqessinu የምናመልከው አምላክ የውከት አምላክ አይደለም፣ የሰላም አምላክ ነው። ዋቀ ነጋት እንዲዮ ፊሳቲ ስብሪ በርባ አከዘዳ አስመራን ፉደ መሌዶ ብራቲ ቢስ ዱብሱ ቁጣከን ቆሮንቶስ ሰለመፋ ወቆና ኩዳፉ ለኮብሰ ተመራ እላኬ ለትክለ ዱቢ ከደረን ዱብሱ ዋንቲ ሁንዲሩ ገሩ አከቶሉቲ ስብሪናን ኦጀተሙቱ ረጅራ ወረ መጫፈ ቀብለን ዱቢ ፈጣመ ሞባይል ነው ከሰኒ ወጣቱ ሞ መጫፈ ባደተኒ ዱፉ ጃለተኒ ጋሪቱ ዋንቲ ሁንዲሩ ገሩ አከቶሉቲ ስብሪናን ኦጀተሙቱ ረጅራ አከማልተው አከቶሉት ስብሪና ሴራን ተውቱ ረጅራ ዋንቲ ሴራ ቀበት ያዴሙ ጀረና ይጀለማቱንቶ ናመገመቺሽ ወልሲቄሞ ከዘ ወቆና ኩዳፉ የሙላልተ ሰገሌ ዋቀዮ ለኮብሰ ሰዶኒ ሰድራ ዋቀዮ ኦፊሳቲ ዋቀ ነጋቲ መለ ዋቀ ስብሪን ቀምት ያለኒ ሳፋ ዋቀዮት ዋቀስን ኮኒ ዋቀ ነጋቲ መለ ዋቀ ሴራም በለ ዋቀ ስብሪን ቀምለ ዋቀ ዋዱድ ማጣልጀደ ኦርኬሰ ነው ምጭ ሴራን ወጥ
Mee uumamuma iyyuu ilaalaa mee uumama jalqabaa yommuu uume Waaqayyo tooraan uume guyyaa jalqabaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, guyyaa arfaffaa, guyyaa shanaffaa, guyyaa ja'affaa, isa torbaffaa immoo hin qulqulleesse, hin eebbise, guyyaa boqonnaa godhe Waaqayyo. Hojii hojjechaa ture Waaqayyo hin ilaala ture. Isa ammaa vaaleeshin jedhan kana keessa deebi'ee ilaalee gaarii inni guyyaa tokkoffaa, inni guyyaa lammaffaa, inni guyyaa sadaffaa, inni arfaffaa, inni shanaffaa, inni ja'affaa, gaarii baay'ee gaarii ittuma jedhu iddoo tokko ga'eetu wanta tokko duwwaatu gaarii miti. Namni immoo kophaa jiraachuun gaarii miti. Hin ilaala ture jechuudha. Waaqayyo Waaqa sirriiti. Waaqayyo Waaqa seeraati. Egaan waldaan Qorontos kuni kennaa hafuura qulqulluun kennuun waldaa badhaate. Qorontos irra isa jiru irratti dubbadha. Waldaan Qorontos kennaa hafuura qulqulluun kennuun waldaa badhaate. Hafuurri qulqulluun ammayyuu kennaa barbaachisaa waldaa kanaaf alaati. Mee warri barbaadan ameen jedha. Hafuurri qulqulluun kennaa barbaachisu nutti hir'isi. Hin barbaachisa kennaan hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaa keessatti. Rakkinni ishee guddaan garuu kennaa hafuura qulqulluun kennu kanaan akkatti dhimma ba'an wallaaluu isheeti. Kennaa hafuura qulqulluun kennuun akkatti dhimma baatu wallaalte waldaan malee kennaa hafuuraatiin waldaa badhaate turte. Akka jedha Qorontos duraa boqonnaa tokko galateeffatayyuu lakkoofsa 4 kaasee ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin waan isinii kennameef ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Isin waan dubbattanitti hubachuudhaaf ofii keessaniif waan hundumaa hubachuudhaaf karaa hundumaan guutummaa isaa argattaniitu. Wanti waa'ee Kiristoosiin dhugaa ba'ame isin gidduutti hundee godhatee jabaateera. Kanaaf lammaffaa mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa tokkollee isinitti hin hir'atu. Akka itti hin hir'annetti dubbata. Gooftaa eegaatu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa isinitti hin hir'atu. Waldaan Qorontos keessa jirtu kennaa hafuuraadhaan waldaa badhaate turte. Rakkina baay'ee qabdi waldaan isa keessaa irra tokko duwwaan fuudhe kanan Qorontos. Maal kennaa Waaqayyo isheedhaaf kenne kanatti akkatti dhimma ba'an wallaalte. Akkatti fayyadaman wallaalte. Akkatti gargaaraman wallaalte. Rakkinni kuni lakkina waldaa amma jirtu fakkaata. Waldaan bara keenya keessa jirtu wajjin wal fakkaata. Waaqayyo bara kana kennaa namoota baay'eef laate. Barri isaa bara hafuura qulqulluudha waan ta'eef. Garuu akkaataa itti fayyadama isaatu rakkina qaba. Akkaataa nuyi itti gargaaramaa jirrutu rakkina qaba. Kanarraan kan ka'eyyuu namni baay'een ammaa ergaa mayyuu dhaga'uu jibbaa dhufe. Kennaa maraajiin iyyuu tajaajilamuu jibbaa dhufe. Maaliif itti fayyadama isaa wallaaluurraan kan ka'e rakkinni waldaa keenya bara si'anaa qabdu kana fakkaata. Rakkinni akkasii maalirraa dhufaa? Itti fayyadamuu dadhabuun maalirraa dhufa? Waa laman isinitti masas horii qabachuu barbaadan. Rakkinni akkasii firoota koo amantoota koo maalirraa dhufa? Tokkoffaa bilchina dhabu, bilchina hafuuraa, bilchina dubbii Waaqayyo dhabuurraan kan ka'etu kennaa Waaqayyo kenne kanatti namni fayyadamuu dadhaba. Gargaaramuu dadhaba. Itti maayii ba'uu dadhaba. Manfasaawii bisnat bilchina hafuuraa, bilchina dubbii Waaqayyo dhabuutu kennaa Waaqayyo kanatti namni akkanitti sirriitti dhimma baane nama godha. Namoonni tokko tokko kennaa Waaqayyo isaaniif kenne qabu garuu akkaataa itti fayyadaman hin beekan. Yoo isin itti dubbachuu
barsiisuu barbaadan immoo badaa dhaga'uun barbaadan. Badaa fudhachuun barbaadan. Namni immoo namumaan qarama. Namni namumaan guddata. Sibiilli sibiila qara, namni nama qara. Bilchinni immoo namootarraa argama. Bilchina qabu baay'een isaa yoo ilaaltan. Lammaffaa maa inni rakkina kan fide? Kennaa hafuuraa kanaa wanta lafarraa kanaan wal maku. Maaliif rakkina uume beektu? Kennaan ayyaanaa, kennaan hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaaf kenne kuni maaliif rakkina uumaa dhufe bara kana keessa yoo jenne namoonni baay'een waan lafarraa kanaan wal makan. Waan yeroo kanaan wal makan. Beekamaadhas beektus waanuma isin beektananii isinichumaa jira. Baay'ee isaa fuudhanii maal godhanii biizinesii godhan. Biizinesii godhan, daldala godhan. Ittiin diroomuu barbaadan, ittiin horachuu barbaadan, ittiin makiinaa bitachuu barbaadan, ittiin mana ijaarrachuu barbaadan. Gaariidha namni mana qabaachuu, makiinaa qabaachuu. Kennaa Waaqayyootiin garuu ittiin nagadama miti, ittiin tajaajilama malee. Maaliif rakkina uummachaa dhufe qaba? Waan lafarraa kanaan wal makuun waan barameef rakkina uummachaa dhufe. Egaa Phaawulos kana qajeelchuudhaaf barreeffama kana barreessa, ergaa kana barreessa. Phaawulos kana qajeelchuudhaaf kana barreessa. Attamitti ta'uu akka qaba. Warri keenya yoo akkas jedhu miti namoonni keenya dur anna qabaan akka qabaa akka qaba. Kennaa hafuuraa kanaanis dhimma ba'uuni akkaataa isaa beekuutu nurra jira. Kana achi qooda fayyadu balleessuu danda'a. Qooda gargaaru miidhuu danda'a. Qooda ijaaru diiguu danda'a. Silas isinitti beeku. Amma namoonni tokko tokko akkas jedhu. Ani ergaa maraajii dhaga'uun hin barbaadu. Bakka nan jibbe. Hin barbaadu. Maa inni kun wanta jiidhan qaba. Malee mi amma jirana Waaqayyo dubbannaan namni dhageenya eenyu. Waaqayyo yoo natti dubbate. Waaqayyo sitti dubbate. Waaqayyo natti dubbate. Waaqayyo biraa taanaan eenyu kan hin dhageenye? Eenyu kan hin dhaggeeffanne? Eenyu kan hin barbaanne? Yeroo darbeeti mucaa tokko wajjin ol argine maqaa isaa hundee beektu. Dhuma hin baranne mucaan afuritti iyyuu dhaabee garuu Waaqayyo immoo kennaa raajii kanarra kaa'e waldaa maqaa Yesuus keessaa raaja raajiin an tajaajilu. Egaa of galchaa namuma amma biyya gaggeessan kanatu isaan immoo amantii isaanii amantii Pirotestaantiin akka dhageenyetti beektu waan ta'eef isaanis yeroo baay'ee waa'ee Waaqayyoo kaasuu nama deemu waan ta'eef namuma kanatu nama kana bira dhufe nama kutaa afur barate. Biyyi isa barbaada. Inni immoo waan Waaqayyo jedhu dhaga'uu barbaada. Waaqayyo dubbannaan eenyu kan hin barbaanne? Eenyu kan hin dhageenye? Eenyu kan hin dhaggeeffanne? Yemmuu inni natti mun ani immoo akkas hin jedheen ilaamee nama biyya bulchu tokkotti yeroo ergaa dubbattu akkanatti dubbattuutti ittiin dubbatiin hin jedhu. Dawwadhaa suutuma. Maal jechuu barbaadde? Nama kana dudduuba biyyatu jira. Ani amma nama tokko wanta nama kana dubbattu biyya dogoggorsuu waan danda'uuf ituu Waaqayyo sitti hin dubbatiin. Yeroo tokko ijoolleen tokko warri ergaadhaan tajaajilanii numaaf yaadanii yeroo isaan itti dubbatan jiru.
yeroo tokkotti macaafa tokkorraan dubbisan ture Pastor Daniel Mokallel inni bara 764 kaasee inni raajii dubbadhaa jedha. Ammallee hawaariyaa jedhama. Konferensii tokko irratti na waamanii jedha. Konferensii guddaa alli badee manni badee. Lallaba nan barsiisaa ergaan raajii hin jiru. Hin jiru wanti tokko sabi immoo ergaa raajii barbaada. Ergaa raajii barbaada. Macaafa irratti baasan kana qalbii diddiirate naagamnaan sabni hundi sun nagaddisiifnaan nagaddisiisannaan የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጀኔን ትራጄ እንጀኔኒ hingat yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko nu gaddanii yeroo isaan argaatti nu dubbatan jira anuma keenya ilaalanii af tokkotti mucaa ta'u ijoollee tokkotu jiru waldaa keenya keessaa dubartii tokkotu ka'ee dhabe gara naannoo beeta mangistiiti na hundumtu achi dhaqa ijoollee lama nu biraa dhaqa ijoollee sun akka isaan guddatan barbaada waldaa keenya kiyaa achuma dhaqanii dhufaniitu nu rakkisu abidduma buufnaa maali qaasuu ta'aa biddi buusin jiru yoo bu'eessuutuma abuu maamaraattu nalaatti abidduma buufna ishi yeroo nuti ilaallu moo abiddi buusin jiru hinaaru moo nama lolu edaa achiitii ergaatitti dubbatamu abiddan isiniin buusaa jedhame tokko tokko bakkee nagaa dhagee dhufee rakkisaa ergaan qaban abidda buuftanaan jedheera waaqayyo gooftaa macaa abiddatu bu'a amma abidda tarcaameen hin jedhu yooti diga balasi ga fudhate me bakka nani kotta me na fusin na tan kana nan kan jene ngafto odi wajin dan ne anani motin non argitu kana raga odi dan dosama de furdara ta fasimo lezari nu fadde jira lezari barasana cima namni lezari fatu cima lezari to ko fadde jira giddun jilbe fadde warra sana nama giddu dake jilbe fadde uftenatti buuti ero sana namatti buuyyu Urura bini barasana warra ammaa kottoo dhufu illa viidiidhaa badanii haasa'uu namni mool beekaa adda baafa dargaa isaanii natti buutee naanan ijoollee lamaa kottoo raakoo erga walachuu buuti anta sab itti suma jalqabu anta sab anta shufeeriidhaatti maaliif furdaadha leezarii taateen jira namni leezarii kaatee furdaa ta'e baay'ee isaa baay'ee shufeerii fakkaata waan ta'eef mana kee duratti waa godhanii qoricha dhangalaasanii maaloo waa'ee silaa garoo baay'ee waa'ee qorichaa yeroo ta'u haadholiin isin dhumtuu hin dandeenyu ani immoo mana iyyuu hin qabu yeroo san mana siin qabu mana namaarran deebi'ee bula achi keeni garaa ergaan kun kan kootiin dhaggeeffadhaa waanuma akkasiiniti ofumaa dhuftanii abidda buufattanii nu rakkistuuti eeggannaa godhaa maaliif namoonni tokko anuma keenya ilaalanii yeroo isaan itti ergaa nu dubbachuuf rakkatan jiruunani egaa gurbaanan akka keenya seetee nama kanatti hin dubbatiini yoo namni kun dogoggoree kan dogoggorse isin waan ta'eef isa caalaa waaqayyo isiniin itti gaafataan jedhe isintu dogoggorsa waan siinin jenne taanaan cal jedhe siin jedheera taanaan immoo waan inni siin jedhe raasni irrisi itti siin dabala ittiin hin jiru waaqayyo dubbannaan namni jibbu hin jiru waaqayyo jennaan waan dhibbu jiru rakkinni garuu akkaataa itti fayyadama isaa wallaaluudha Phaawulos egaa waldaa kana gorsa jalqabarratti kan inni isaan barsiisuu barbaadu waan shanan ja'an tokko dubbadha daddafee mee idduma sana laallu macaafa Qorontos duraa mata dureen isaa akkas jedha seera waldaa keessaa mata dureen isaa seera waldaa keessaa waldaan seera qabdi seera kana maqaan Yesuus dubaasee miti jara ijoollee seera waldaa ittiin hin jibbinaa macaafuma irra jiru seera waldaa keessaa tokkoffaa irratti akkas jedha kennaan hafuuraa waldaa cimsuudhaaf kennamaa kennaan hafuuraa kamiyyuu eewuuf kennamaa
mata dureen kun bal'aan waan gaggabaaban dubbadha. Waldaa cimsuudhaaf kennama kan waldaati. Dubbisuu lakkoofsa 36. Egaa yaa obboloota ko yeroo walitti qabamtan isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata, inni tokko afaan hin beekamneen dubbata, inni kaan hiikaa waan dubbatame sanaa qaba. Wanti isaan qaban hundinuu waldaa kiristiyaanaa cimsuudhaaf ta'anii yeroo walitti qabamtan isin keessaa namni kennaa garaagaraa qaba, faarfannaa qaba, barsiisa qaba, lallaba qaba, afaan haaraa qaba, afaan haaraa kan hiiku jira, kan raaju jira. Waldaa keessa mana Waaqayyoo keessa tokkummaa qulqullootaa gidduu kennaa hafuura gosa garaagaraatu jira. Kun hundumtuu maaliif kenname jedha? Isaan kun hundumtuu waldaa kiristiyaanaa cimsuudhaaf, jabeessuudhaaf kennaman malee diiguudhaaf bu'aa mataa keenyaaf, faayidaa mataa keenyaaf kennaa koo jennee akka nuun ittiin of tuulluuf miti. Waldaaf, sabasaaf, manasaa ittiin cimsuudhaaf kennama isa jalqabaa. Waaqayyo kanaaf sii kenna. Waaqayyo kanaaf nuu kenna. Kennaa Waaqayyo sinii kenneen waldaa kiristiyaanaa cimsaa, waldaa kiristiyaanaa ijaaraa, manasaa ijaaraa, haa ijaaru. Kana qajeeshuuf xalayaa kana barreessa. Guyyaan isaa guyyaa kennaa qulqulluutu waan ta'eef daddafee dubbadha. Lammaffaa waa'ee afaan haaraa kaasa. Akkamitti ta'uu akka qabu. Afaan haaraa, lissaa, afaan haaraa isa hafuurri qulqulluun kenna. Akkamitti ta'uun akka irra jiru ifaadha waanta ta'eef meena dubbisame. Lakkoofsa 87. Namni afaan hin beekamneen dubbatu yoo jiraate waldaa keessa, lama yoo baay'ate sadii duwwaa ta'an, lama yookiin sadii duwwaa ta'uudhaan haa dubbatan. Namni tokko immoo isa dubbatame sana hiikuutu irra jira. Waldaa kiristiyaanaa keessatti akkamitti ta'uun akka irra jiru, lama yookiin sadii haa dubbatan. Amaroo tokko si rakkisa. Waldoota tokko roodattanii gaa doktiriin isaanii ta'e hin beeku. Hullachuun በሊሳኖቻችሁ ጸልዩ ልቀቁ አከባንዳ ወርቀጅሩ ማለቀቁ ይሁን ግንቴ አፍዶኮቲ አመዶኮጂኒ ለምን ዋቀዩ ተኮ ኮንፈረንስ ደገነ ገስደሎት አኪያስዋሜ እስከሎናኒ ጀዲ አላን ጀዳይ ጀዲ ባና ራኬን ጀደናን አኖመና አንዱፍ ደንጀዶ ለዲነ ከኒታ ጀዲ ዳን ጅለም namni kujiraachuu qaba. Namni kuyoo jiraachuu dhaabate garuu afaan hin beekamne sanaan ofitti waaqayyotti isa dubbatu malee waldaa keessatti hin dubbatamu. Kirkirii kaasuu danda'a. Yeroo biraa waa'ee fura qulqulluu yeroo baratamu kaasuu dandeessu. Har'a yeroo qabda waan ta'eef. Hin dubbatamini waldaa keessatti. Maaliif? Namni kun jiru taanaan macaafarra jira. Warri waan waaqayyo isaanitti mul'ise himan yookiis isa kana irratti dhaabu namni kun jiru taanaani ituun dubbatamu ta'ee ba'eessa namni afaan haasa'u waaqayyo wajjin dhoksa haasaa waan ta'eef afaan hin beekamneeni jedha iddoo biraatti afaan hin beekamneen jecha kuma tokko dubbachaa dhufuurra afaan beekamuuni waan shan yoon dubbadhetu gaariidha. Amma doon afaan chaayinaan lallabaan jiratee maalis ni godhu.
na dhaggeeffachaa jirtan maaliif afaan Oromoodhaan dubbachaa jirtu? Sila maqeessiin nama keessa jirtanii jiran afaan Amaariffaa malee afaan Oromoffaan dhagaanitu jiraatanii nuti inni afaan Oromoffaan dubbadhu dhagaamuuf Amaariffaan itti rakkadhaaf malee. Kanaaf akkas jira dubbatamuu isaa caalaa immoo namni hiiku ituu jiraate isa irra bareessa hiikamuu isaatu irra bareessa. Kanaachi Waaqayyo wajjin dhoksaatti haa dubbatu jedha. Waa'ee kennaa afaan haaraa yeroo biraa wal barsiisaa uruu. Sadaffaa yommuu dubbatamu immoo wanta amantoonni gochuu qaban dubbata. Namatti baaraa fi yaada kan battanamne. Waan amantoonni gochuu qaban maal? Namni tokko afaan haaraan isa ta'u ergaa yeroo dubbatamu waldaa keessatti maal gochuu qabu? Mee dubbifannu 29 kaasee. Ilaakee warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan immoo 2 yookiin 3 ta'anii dubbatan. Warri kaan immoo waan dubbatame sana duukaa bu'anii qoran. Come on. Ilaakee warri waan Waaqayyo isaanitti dubbatan warri ergaa dubbatan warri raajan immoo 2 yookaanis 3 ta'anii haa dubbatan. Wal harkaa fuudhanii amantoonni haa qoran jedha. Beedama goran bira jiru silaala. Inni dura haa qoran inni ammaa immoo haa hubatan. Ergaa fudhadhaa wanti jedhu. Adagaa ergaa fudhadhaan jedhan hubadhaa jedhan qoraa ilaalaan ergaadhaan iddoo goggore ergaadhaan akkas ta'e ergaatu kana ta'e abaluutu na sobe inni kun maraan naroo tokko hin maraatiin fudhadhee eenyu siin jedhe qorii hubadhu ilaalii mirgi kanaa nuu kenname haa qoran haa hubatan haa ilaalan jirana dubbii Waaqayyootiin ilaalaa ergaan yeroo dubbatamu sagalee Waaqayyootiin ilaalaa wangeelaan ilaalaa wangeela duwwaa moo miti sammuu keessan kanas hojjechiisa. Sammuu Waaqayyo nuu kenne kun ittiin akka yaannuuf malee yeroo tokko na dhiba kan gaddas iddoo tokko amantoonni kunis laatamanii waa addan baafatan. Yeroo tokko gurbaa tokkotu maal godha? Maqaa waama. Warra maqaa waaman kana immoo namni jaallata. Maqaa waamuudhaan tajaajilu. Maqaa waamaa waaqa harkaa dhagee ta'e namatu itti hima ta'e qorannoodhaan argata ta'e waan baay'ee jira gaasa yeroo biraa leenjii tajaajiltoota irratti haasa'u. Maqaa waamaa maraateera nan ituma waamuu gidduutti guyyaan isaa immoo guyyaa sanbaduraadha. Sanbaduraan immoo gabaa guddaa. Birrii baattanii jirtan irrattan isinii kadhadhaa. Waaqayyo isin eebbisa. Hundumti keessan isas keessaas ol baasaa. Egaa nama maqaa waamutu kadhachuufiif jedha waanta ta'eefi Waaqayyotti dhiyaatee jira. Namni eebbifamuudhaaf ol yaasa. Irrattan isinii kadhadhan eebbifamtu. Injedeen kadhatee birricha akkuma qabdanii jirtanitti yoo as keessanii kaansarii harmaatu isin qabata. Yoo kiisiisa kana keessanii kaansarii miilaatu isin qabata. Fidaa gottaan jaammi namaa maal kaansarii qabamuurra maal godhare fiidanii dhufan achitti gadi dhaqaqqa. Jaarsoliin funaananii yeroo isaanii biiroo galuuf jedhanii inni tokko iyyaa dhufu. Maayin anna malkaan birrii 20 fuudhee galgala gashee jiraadha. Galgala deebisuun irra jira bu'aa isheen argadha. Birriin kun kan koo miti naa deebisaa.
marat himmarat maaliif fidde sira maal godhu reqaan sanii si qabata reewu naa deebisaa biriin kun hankoo miti jaarsolii waan garan dhabanii biricha deebisanii haqor ha ilaalu ha hubatan ha hubatan ha qoran ha ilaalan jedha malee ha fudhatan hin jiru. Kalau tu kalau pun jurut tu apa nak dibilang pada saya. Macam sore satu. Mana sore? Aku mana sore? Sampai you sore satu. Inno visa ti. Sorok ni kunis garira. Jurut tu betul. Undi ambil dum tu rana tu ambil. Berini obayat tu si ambilnya bayat. Ekfatul dum mencuri. Ini erga berini tibayat tu injiro visa injiro ingat injiro. Fakir dia mah wambe ke gudir. Waaqayyo maallaan jedhe deega ga'uu dhufe tarii na eekamaadhe inni tokko nu gidduuti bidiqqee utaalii kai waan arga yeroo bal'aa riifate nutti tolu dide waan arga makiinaan keessan kun makiinaan isaanii bokkoo biraa ituunni seeqana gochaa deemuun Makina sani yumini. Argan jira ina nabiche kere zindal bakti. Algeri ko tiger. Wangi sajiru beka. Ini wangi sajiru beka. Isa use tani kata ko charti makina sani sani. Tiger. Kone wangi sikin dupanne. Ana barang kan amar itu betul betul kita desi danger. Juga, bukan itu gafan. Yang sinji mana mau dibayar. Mantu ni mal ko cukam nu, ubat aja dah. Frota kahuban. Arfafa, erokov jit. Akka untuk itu tifayada muti, itim imma bahaya. Orang yang kena kena lukenne. ሌሎቹም እንዲጠቀሙበት ነው አቆምሱ ስለሚቶ ቆራርገት አካውንቱም ትኑ ኢቲን ኢመቦት ወሪ ዋን ዋቀዮ ሳኒቲ ሙሊሴሞ ሁንዱም ትኑ አከበረኒፍ ሁንዱም ትኑ አከጎርፈመኒፍ ሁንዱም ትኑስ ዋን ዋቀዮ ሳኒቲ ሙለሰ ደረቤላን ይሙንደንዴሱ አከበርሲፈመኒፍ አከጎርሰመኒፍ ሁንዱም ትኑ አከቲን ጀጀባተኒፍ ደረቤላን ይሙንደንዴሱ Maaliif hundumtuu akka ittiin fayyadamuuf, akka ittiin gargaaramuuf, akka ittiin maa'ii ba'uuf kennaa hafuuraa kanaaf nuuf kennan. Shanaffaa irratti wanta na dhibe waan Paawulos iddoo kanatti kaasu warri kennaa kanaan tajaajiltan immoo jedha amaleeffachuu qabdu jedha. Amaleeffadhaa dubbisuu warri waan Waaqayyo isaanitti mul'ise himan kun ishii Afurota ittiin dubbatan sana amaleeffachuun isaaniif kennameera. Yoon dubbadhe malee jedhata kun. Yoon dubbadhe malee dubbinne. Hinduutu dhugaa Waaqayyoo dubbata. Di mana kawan kayu pakai kana tibusa timbus pakai kampus itu senna kabaju tu lagi sera kabaju tu lagi thora kabaju tu lagi asli itu tu betul itu masa galiwa kayu final na pamaju dan erga tu sih Mulatan tu fe. Sabawa kayo. Isa duracha ka na mo. Isa indawara na barbat. Sabi mo, indawara na. Sita warna.
yeroo tokkotti wasiilatti naa olu keessumaatii osoo jedhamu yeroo sana nu reefuuyyuu gara reefuu kaana bara 85 lallaba reefuu jalqabna. Ituu isaa wangeela lallabanii seexanni waldaa kiyaa barumsa guddaa na barsiisan. Seexanni wangeelitu isaan inni fannes ituma isaan lallabanii seexanni. Dargaggoonni dhufanii gaggam godhanii qabanii ba'uu fedhan eessa geessitu isaan immoo suutaasu eessa geessitu jennaan humni fayyisuu isaa waldaa isaa keessa jira. Isa tooyyisiifate eessa geessitu dhiisaa jedhanii maqaa gooftaa Yesuusiin amma lallabee fixutti cal jedheedha. Cal jette jedha. Erga lallaba isaanii lallabanii fixanii amma fixee maqaa gooftaa Yesuusiin iyyiiban si'a sadii shaa. Humni fayyisuu Yesuus waldaa isaa keessa jira. Kan hojjetu gooftaadha malee nama miti. Kennaa ittiin tajaajillu kanas bakka kaanti bu'uun jiru. Amaleeffachuun gaariidha. Amaleeffachuu. Afaan haaraa kanas qabuun hin danda'amu. Yeroo darbee maruu tokko numa duwwaan waan afaan haaraa sun nutti fakkaatu. Keessumaa gara dargaggootaa irra jiru. Keessii koo gaddanee qeessittafaafaa pirezidaantii maqaan Yesuus irra turan. Sagantaa tokko irratti ol arginee qeessittafaafaa taanee jilbeeffannee kan. Dabara jilbeeffatu. Qeessittafaa. Kan godhu falaa. Qeessittafaa dhamoo. Nama biraadha jedhee ni gurra gochu. Kan godhu gadi qabanii. Nuti fakkaatu inni mana mootii gurguddaan poozishinii gurguddaa irra jiranii waanuma isaanii afaan haaraa kana dubbatanii kadhanne nuti fakkaatu. Waama nu duwwaan gogoodha inni yeroo isaan arginu gogoo jiidhaa badaadha ta'u. Maayin hin amaleeffatan. Amaleeffachuu danda'u. Ergaanis qabamuun hin danda'amu. Humna tokko ergaa qabuu dhiisuudhaan kan kee kan balleessanis jiru. Dhiira tokko kan shamarran tokko mana waldaa keessatti waaqayyo mul'ata naa kennee hottu mi'a taphatu hottu hin ejjita yoon jedhameen maa hin nama kun fayyisuudhaan moo cabsuudha hin ejjita dabalaa ta'uu dandeessa abbaa manaa ta'uu danda'a haadhi jiru abbaan jiru amaleeffannu kana godhaa jaafa namni kennaa kana argate moo abboomamuu baruu qaba. Abboomamuu baruu qaba. Lakkoofsa 32 kaaftanii ilaaltanii 37 abboomamuu qaba. Kanaa achiin abboomamu taanaayyuu waldaan amantootaa fudhachuu akka hin qabne iyyuu gorsa. 37 kaasaa ilaala. In abboomamu taanaan waldaan dhaga'u taanaan sirna waldaan kabaju taanaan hin fudhatinaa iyyuu jedhe. Fudhatinaa. Abboomamuu qabna jiran. Gaggeessitootaaf abboomamuu qabna. Waldaa kiristaanaaf abboomamuu qabna. Hin fudhatinaa. Tokko duwwaan itti dabalee raawwadha. Waldaan immoo kennaa kanaa ofirraa dhiibuu hin qabu. Ofirraa dhiibuu hin qabu. Hin barbaachisu jettees dhiibuu hin qabu. Namni tokko egaa obboloota koo waan waaqayyo isinitti hime mul'isuudhaaf waan waaqayyo isinitti hime himuudhaaf dhama'a. Afaan hin beekamne dubbachuuf hin dhawwinaa. Dhawwamuus hin qaban sirnaan ta'uu qaba malee. Raajiis tuffachuu hin qabu. Ilaaluu qabna malee. Kanaan qabnee immoo nuyi warri mana waaqayyoo keessa bubbulle jennee anin jedha gaasiniin hin beeku. Warri qancarre immoo kanaan qabnee namootas akka isaan hin dubbanne gochuu qabu. Gatteessisuu qabu. Akka isaan dubbatan jajjabeessuu qabna. Akka isaan ittiin tajaajilan jajjabeessuu qabna.
yeroo isaan dogoggoran qajeelchuutu nurra jira malee kennaa waaqayyoo kana namni hin dogoggora. Eeyyee nama dogoggora malee hafuurri qulqulluun hin dogoggoru. Namni sun yeroo inni dubbatee dogoggoru namicha dogoggore malee hafuura qulqulluun. Namni immoo waa baay'eedhaan dogoggoruu danda'a. Wanta inni yeroo tokko nama dogoggoreef ergaan isaa sun sirriidha malee jechuus hin dandeenye. Raajii sobaan illee sirra kaa'uu hin dandeenye. Raajii inni dubbatee dhugaa ta'e jira waan ta'eef, ergaan inni dubbatee dhugaa jira, mul'anni inni dubbatee dhugaa ta'e jira waanta ta'eef qajeelfachuu qabda malee kanaan qabne akka hin dubbatamne gochuus akka hin qabne immoo waan nu akeekkachiisuu qaba. Kennaa caaliyyuu barbaaduu qabdu, tuffachuu qabdanii. Rakkinni jiru garuu akkamitti akka isaan itti fayyadaman, itti gargaaraman, itti maa'ii ba'an barsiisutu danda'u nurra jira malee kennaan waaqayyo kennee mana waaqayyo keessatti hojjete gaarii. Warri waaqayyo kennaa fayyinaa isaaniif laatee yoo tajaajilan gaarii. Raajii isaanii kennee dubbatan gaarii. Mul'ata isaanii kennee dubbatan gaarii. Mana waaqayyo isaanii kennee dubbatan gaarii. Akkaataa isaa barsiisuun nurra jira. Ni waaqayyo dubbannaan eenyutu dhaga'uun barbaadu? Eenyutu fayyuun barbaadu? Mana kiimitti birrii baasuu moo? Qolichi dadhabeettii fayyuu moo? Kanaaf kennaa waaqayyo waldaa keessatti tooraan akka hojjetamu gochuun gaariidha jedheetu Phaawulos warra Qorontos keessatti kana barsiisa. Hafuurri qulqulluun har'ayyuu hin hojjeta. Mee warri hin hojjetan mirga keessanii baasaa. Hafuurri qulqulluun hin hojjetaa jedhame. Waldaa kana keessatti ammayyuu hafuurri waaqayyo hojii isaa hojjetu. Mee dabalaa ameen jedhaa ishee kana. Si gidduutti hojjetu. Warra ittiin dhimma ba'u waaqayyo dibee haa kaafatu. Warra kaafate immoo qajeelfachuu akka dandeenyuuf waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaan maqaan Yesuus hin fudhatti nus hin fudhannaa. Hafuurri qulqulluun hin hojjeta. Barri isaa bara hafuura qulqulluuti. Akka Saa'ol asii ba'iyyuu waaqayyo waa sirratti haa hojjetu. Saa'ol ijoollee karaarra deemu irratti waa hojjetu waanta ta'eef. Egaan saba waaqayyo irraa kan nuun dhiyaannu tokko immoo gara kennaa qulqulluuti. Gara irbaata gooftaati. Gara irbaata gooftaatti yommuu dhiyaannu wanti gochuun nuuf ta'u qalbii keenya jijjiirrachaa ammuma iyyuu waaqayyoon araara kadhachaa dhiifama gaafachaa dhiyaachuu. Inni lammaffaa immoo waliif dhiisuu. Amma isinii danda'ametti garaa keessan keessa waa kaa'attanii gara mana waaqayyoon dhaqina. Garaa keessan keessa waa kaa'attanii gara waldaa kiristaanaa dhaqina. Kana macaafni qulqulluun waaqayyoon jaallatu waan ta'eef garaa dhiifamaadhaan dhiifama argachuu barbaannu. Kadhachuudhaaf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqaraa yakka keessan akka isinii dhiisutti namni tokko waa isin miidhee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisaaf. Ishee kana dhaggeeffadhaa. Kadhachuudhaaf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqarraa akka isinii dhiisutti namni tokko waa isin miidhee yaada keessan miidheera yoo ta'e miidhamtaniif yoo ta'e dhiisaaf. Dhiifamni akkasii miidhamanii dhiisu. Hawaasni dhiifama baay'ee natti ulfaata. Namni godheyyuu hin jiru ana dabalatee. Ilaa iddoo biraatti immoo maal jedhame jechuudha. Kan miidhame ana. Miidhameera bineera. Sitti immoo na miidheen jedha fakkeenyaaf eewoo si maqaa geessu. Girmaan na miidheen jedha. Girmaan na miidhee maal jedhama macaafni qulqulluun qophaa kee dhaqiitii girmaa tursiisee. Ana miidhame. Girmaan na miidhee. Girmaa isa ni namni deeman dhaqee dhiifama gaafa. Dhiifamni akkasii. Inni dabni isuma iyyuu hundi dha. Nama lama sadii dabaladhu dhaqee ammas dhiifama gaafatte. Amma yoo godhata. Miidhamee dhaqee ofiisaa soofsiisee ofirra darbee jaarsummaa qabadhee bira dhaqa ammas. Inni dha girmaan ammas. Waldaatti miidhama. Isa daffaa. Dhiifama qofaatti gaafadha. Nama sadii ta'ee dhaqii gaafadha. Waldaatti mi'e inni tasas isa booddeeyyoodha akka qaraxxuutti isa lakkaa'e. Waa'ee dhiifamaa salphaa miti. Kadhachuuf yommuu dhaabbattan abbaan keessan inni waaqa keessa jiru
yakka keessan akkasii dhiisutti namni tokko waa isinitti akka yaada keessan miidheera yoo ta'e miidhamtu dhiisiif maaliif isin yoo dhiisuudhaa baattan garuu abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan isiniif hin dhiisu. Waliitanii haftu jechuudha. Waliitanii haftu. Innis siif hin dhiisu. Mana murtii geessi wanti jedhu hin jiru. Kasasi wanti jedhu. Dhiifamni salphaa miti. Miidhamanii dhiifama gaafatu. Miidhamanii dhiisu. Bara si'anaa moo namni tole hin miine jiru. Namni tole hin miine. Kanaaf gara irbaata gooftaatti immoo dhiyaan fi keenya yaada garaa geeddarachaa warra nuyi akkaniif dhiisaa dhiifama argannee akka baanuuf Waaqayyoo hunduma keenya haa gargaaru. Waaqayyo sana keenya nuuf haa eebbisu. Waan tokko garuu isinitti duunni dubbatee deemuun barbaadu. Sila yeroo sagantaan jalqabamee cufee bakka sila yeroo